Abraam anatu Ruutaa hin barbaadu jedha tureeyyuu. Haa ta'uyyuu malee dhiifama godheeraa fi kottuu deebi'ii gali jedhee diddee jirti jedhee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessanuu siniin jechaa. Egaa bucheen guyyaa har'aa Abraamitti dubbachuun barbaada. Inni kunis immoo Ruutaan gara manaatti deebi'uu qabdi. Dhiifama jedheenii gara manaatti deebisuu qabaa. Baay'ee gaddaa nama jirtudha. Lapheen ishii cabeeraa. Yeroo darbes immoo anis Iyu'eelis bira deemnee akkasumallee haasofsiifnee turre. Haa ta'uyyuu malee bakka kana kan hin jedhamnedha. Gadditeetti yoo jedhu dubbatee jira. Haa ta'uyyuu malee hawwiin koo ani kolfaa qaba mana sana keessaayyee. Amma garuu manni sun nama liqimsaa. Ani isa kaleessaa jaalala kaleessaa gammachuu kaleessaan barbaada jedhee jira jechuudha. Egaa akkasumayyuu jechuudha namni tokko haadha ofii abbaa ofiiyyuu yoo ta'e namni jaalala namaa akkasumas immoo jaalala namaa jibbuu yoo jiraate ni himama. Isa kanatu akkana godhee jedhameetu irratti dubbatame maaliif jedhamee adda baafama. Bucheen kun nan beekaa nama gaa'ela isaanii diigaa jiru nama tokkummaa isaanii jibbaa jiru jedheetu afaan keessaa qaqqabatee ganaa jechuudha. Rakkina biraa hoomaa jira jechuudha. Nan eeggadhalleeti natti miidhinaanii dide jechuudha. Haa ta'u malee egaa Abraam hin dhufe jechuudha. Abraam yeroo dhufu keessatti Abraam Ruutaa bira deemiti gara manaa dhaqii dhiifama gaafadhuuti fidi. Dubartiin kun garaatti baatti. Kanaafiyyuu kophaashii jiraachuu hin dandeessu yeroo inni jedhuun maal godhi naan jettu. Sunis kunis na waamee kana sana naan jettu. Ani amma gammachuu keessan jira nagaa keessan jira. Kanaafiyyuu asii fajiin na waamtanii nan dhiphisinaa nama raachuu barbaaddanii. Atis gara biyya keetitti deebi'ii jireenya qabdaa. Sababa kootiin asin taa'een akka tasteessuu hin barbaadu. Deebi'ii gali siniin jenneeyyi hani jennaanii osoon kana hin sirreessinii galuu hin barbaadu. Toora qabachiiseen galuu barbaada jedheeni jechuudha. Sanaa booda egaa faranjiin akkam inni godhu barbaadde waan hundumayyuu marrajaa garaagaraa finnee fi itti agarsiifne wanti hin ta'in hin jiru. Dhiifama gochuu hin dandeenye. Abraam osoo hin taane kanatti kana gaafachuu dandeessu Ruutaadha jedheen jechuudha. Ruutaadhaan gaafanneerra jedhe. Asirratti Ruutaadha lapheen kan guduunfame. Ruutaadha kan gara manaatti deebi'uu didee. Haa ta'uyyuu malee warri Abraamidhaanii kana godhii sana godhi jettaniini isa dhiisaatii dubartii lapheen cabe kana maaliif akka gara manaatti deebi'uu hin dandeenye kana kootu gara manaatti deebi'i jedhaatii fidaatii teessisaatii yoo dhuguma hiriyaa taatan waliin mari'achiisaatii waadaa galchisiisaatii gara gaa'ela isaaniitti deebisa. Akkasumas immoo nama duuba jettanii oduu keessan odeessaa jirtanii natsiis nama fidee maqdiis nama fidee akkasumallee jechuudha wanti baay'een ta'amaa jira. Tuttuqqaan jalqabamee jira. Intalli sun eermi kan jedhamtus kunoo seentee jirti. Akka ati dubbachaa jirtutti akka bucheen dubbachaa jirutti akkamittiidhaan anaan alatti 400 kabajamuu danda'e jettee Ruutaan dubbattee jirti jedhee. Haa ta'uyyuu malee Abraamis waan hin beekuun qabu isa kana hani sabiraasiin akka jiru hin beeku. Akkamittiin ani ishii waamuu danda'a. Otumayyuu moonni waameerayyuu ta'e hin dhuftee amma hin dhuftee jaadu waan hin beeku gaa'ii. Lola dha'uudha jaalalloo gidduu isaaniin jiru. Namni immoo yoo jaalalli jiraatedha malee walirraa faffagaatee guyyaa walii qofa wal waama taanaan guyyaa walii wal waama taanaanii homaa faayidaa tokko illee hin qabu. Nama sanaaf gammachuu isaa hin ibsu jechuudha. Egaa isa kanadha ani dhaqee in kadhadhu jedhe. In kadhadhu bakka abaddan. Ushururuu hin jedhu jedhe. Ushururuu jechaa hin jiraadhu hani. Jireenyadha.
otoon shururuu jedhu harri baasuu hin qabu. Kanaafiyyuu ishiin sin barbaadu jettee mana mataa ishiitii kireeffattee jireenya mataa ishiitii jiraachaa jirti. Anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Na dhiisaa. Waan ani jedhame simmiti kan jedhame mucaa qabdanaan jedhanii maqaa koo hamma dhadheessanitti waan hin qabne narra kaanii isan ani baadhe isin hin baanne jennaani waan hundumayyuu ati sirreessuu dandeessa, toora galchuu dandeessa. Eshi toora yoo galcheera ta'e ishiin mee tole hin jenne ishiin ijettee jirti jechuudha. Ani waan itti Roobeel hojjate hin beekan. Roobeel waan ta'e irratti hojjateera dhugaan siniin jedha. Oomaa tokkoyyuu meekfiichee kijette dhugaan siniin jedha. Dhagaa bishaan irratti naqamee taate mucayyoon. Sababa isaa nuti baruu hin dandeenye nu ifiyyuu gaaffiidha jechuudha. Hin barbaachisu jedhee jechuudha. Inni kun egaa deddan hin barbaadu jedhee hin barbaaduudha. Akkasumallee nuti hangarraatti haadha roottaa kana baanii waan tokko dubbatan abbaa ishii dubbatan hin argine. Abbaan Abiraam immoo dadhabanii jiru. Isaan kadhataniiru. Gara mana keetitti deebi'i dhifama waliif godhaa si kiisallee jedhaniiruudhaani. Akkasumallee obboloonni Abiraamillee jechuudha eenyudha ishiin tokko lama ta'anillee gara mana isheetillee iddoo inni Roobeel fa'i bira turte dhaqnaanii bilbila nurratti cufteedhaanii bilbilaanillee haasofsiisaniiru. Akkamtu ta'ame kanarra jechuudha. Biyyi muluun namni muluun waa'ee magaala isaanii haasaa addunyaa muluun jechuudha. Isaan garuu tasgabbaa'anii jiraachuu hin dandeenye. Akkuma Abiraam jedhee akkuma har'aa kana borus wanti tokko shokku yoo jedhee ta'e baatee adeemti. Sinitti tola yoo har'a hooy jettanii dirqama manatti galtaniittu ta'e boru gaafa ishiin baatee deemti sinitti tolaadhaayi jedheenii jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaafi akkuma kana isaan amma yoo haraaraman iyyuu araarri yoo bu'eeyyuu boru wanti tokko kush jedheera taanaan ishiin baatee qajeelti jechuudha. Kanaafiyyuu furmaata mootti laachuudha. Gaafa jechuun waan tokkoof garaa kutamataniiru yoo ta'e furmaata itti laachuudha. Abiraam immoo waan tokko obboleessa kiyya kan inni siidhaamuu danda'u jechuudha. Akka shamarree tokkootti durba sitti dhufte tokko durba gara jireenya keetiitti dhiyaattu ati abbaa gaa'ilaati. Gaa'ila keessa jirtaa. Akkasumallee yoo gaa'ila keessa yoo jiraachuu baatan iyyuu jechuudha. Nama namatti siqu hundumayyuu ofitti sissuunis barbaachisaa miti. Amma fakkeenyaaf egaa inni isaan kaleessa hojjetan kun fa'i uumaa namaan gammachiisu jechuudha. Sababni isaayyuu gaddisiisuu mala waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraas immoo maalii fi Abiraam jechuudha. Waa'ee mucaa isiin garaatti baattu jechuudha. Ishiin okkoo garaatti baatti jedhee guyyaa gaaf tokko edda ishiin biraa baateetti ta'e dubbatee hin beeku namoota dubbata malee jechuudha. Isa biraanis immoo ji'a tokko muluu gugguufeen dhiifama ishee gaafachaa ture. Ishiin dhiifama koo fudhachuu hin dandeenye jedhee jira jechuudha. Garuu gaaffinatti ta'a yeroo hundumaa waa'ee ishiin garaatti baattu kana fa'i hin dubbata qaama dubbataa jedha. Arraba isaa keessaan bahu sababni isaa maalidha? Waan shakkii qabamoo? Kunis yaaddoodha siniin jechuun jaaladhaa egaa ta'uyyuu malee dhaayii hin fedhu. Natti niyyiinaa jedhee achumatti isaan gatee isaan biraa deemee jira jechuudha. Sanaa booda immoo egaa faranjii fi inni immoo walinaa isaanii jiru bucheen jechuudha. Amma intalli kun eermiin sun maal gochaa jirti? Akkasumallee ani yeroo dheengadda keekiin muramus natti hin tolle jedhee inni biraa immoo kaleessa maal hojjechaa turanii Buruukii fi Abeel jedhanii isaan kan gochaa jiranii gara biraatti qabuudhaaf osoo hin taane bakka muudii keessa jiru keessaa biraa maa ba'u jedhaniitidha jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ta'uu hin qabu kan tasgabbeessuu malu dubartii osoo hin taane isaanuma ta'uu mala jechuudha. Na maatii isaa akkasumallee hiriyoota isaati jechuudha malee durba biraas ta'uu hin malu. Uumammoo kun immoo waan Abiraamillee gammachiisellee hin qabu.
dhugumaan utoo ammanni akka isheen jette kana biyyoota Afrikaa garaagaraa deemee amma jechuudha namni sammuunsaa waa meeqa ta'e amma dhuguma akkamittidhaan bashannanaas innis gatii bahe jechuudha intalli immoo jaalala qabatte isa dhugaan sinin jedhe jaalala baattee dhufte jechuudha sababni isaayyuu soota keessaa isaan mo'achuudhaaf jetteetii jechuudha inna isa kanadha akkasumallee jechuudha kana booda naannoo keetti dubara buttaa jiraan fuudhina biraam dubara buttaa jiraan fuudhin oromiyaa kililiidha simuusim dabalee umaan taane jechuudha maaliif jennaani bakka umaan beekan jechuudha oomaa safeeffatan beekanii kan nama dhibummoo jechuudha ofii isaaniitiif nama gaafatu jechuudha otoo dhiironni isaanii hin gaafatini dubartoota isaanii gaafata jechuudha iyya gooftaa durbii koo tokko beektu gimbanyaadhana biyya wayii deemne jedhe biyya wayii deemneetu sanaa booda biyya sana keessatti mataa gadi qabattee darbite dubartoonni isaanii ija qabu bakka nama gaafatu na jaalladhu namaan jedhu jedheetu hojii isaa deemee fi dhiisee galee jechuudha nana yaadadhana safuu jedhee jechuudha na dubara biyya keenya baay'ee jajaa ture jechuudha biyyi tokko akkasidha maaliif akka ta'e hin beeku isa kana akkasiniin jechuu jaalannaa gaa'ee dubbiin jajjabaadha hin fedhu ta'eera amma gara murtootti deemaa siniin jechuun jaaladha si waltuffattaniitu dhugaan siniin jedhe kush wanti tokko jedhe baanii deemu kush wanti tokko jedhe baanii deemu maal abbuu maal yeroo jaarsummaa isaan ergatan lola ture lola bu'anii yuuruuttaa fi biraa bu'anii tiktokii kanarra deemaa turan innaa sana isaan hin beekun ture baay'ee jechuudha achii booddee immoo dhufaniis immoo ammas immoo walakkaa gaanii hin bu'an sargi diggisatanii galanii Dubaayitti akkatti isaan rabbashaa turan argitaniittu daanii fi jidduu galanii dhufanii immoo torbaan lamayyuu hin geenye achii immoo dhukee walirratti kaasan kanaaf iyyuu dhugaan siin jedhe akkuma jedheyyuu Abrahaam hin jedhe dhugaan siin jedhe fagaatanii kan akka nagaan jiru jedhe walirraa fagaatanii jedhe sirri isaa jedhe bakka yoo adda walii ta'uu didanii homaa gochuun hin danda'amu kaa'in siniin jedhaa mee qabbana siniif haa buusu siniin jedhaa akkasumallee jechuudha rakkisaadhaa mee eebbifamaa siniin nagaan bulaa